Hai mata qashtii kan jirtu fayyaa keessanii nagaa fuudha galata waaqayyo. Nageenyi waaqayyo lafa jirtu maratti hunda keessanii haa baay'atu isin jecha. Warroonni maatii koo hin taane maatii naaf ta'a. Warroonni maatii koo taatan immoo laayikii, sheerii akkasumas immoo komentii barreessuu na bukkee dhaabbadhaa isin jechuun barbaada. Kanatti aansee garuu ani har'a akkuma ammoo wallaalummaa kiyyaa irraa waa dubbachuun dhufe jira miti nama ta'e kan yaanne hin jiru nama ta'e immoo wanti namni raawwatu kasitti hin dhagaamne hin jiru jechuudha. Innis maali akkuma kunoo sooshaal miidiyaa kanarratti argaa jirtanii walumaan argaa jirru kana jechuudha. Ani akka nama tokkotti dhugaa dubbachuuf ta'e osoo uumaa isinitti hadhaa'u liqimsaa malee jechuudha. Yeroo baay'ee viidiyoo fokkataa kan waraabee dhiiratti ergu dhiifama naa godhaati hunda osoo hin taane shamarran Oromoo. Viidiyoo fokkataa isa fuudhee sooshaal miidiyaa irra kan baasu dhiira Oromoo. Yeroo hunda wanta badaa kan hojjetu dhugaa dubbachuuf ta'e liqimsaa osoo hadhaa'u malee ijoollee Oromooti malee nama biraati miti. Kana waan jedhu immoo hunda keenya miti. Shamarran waan akkasii waan fokkataa kan waan safuu cabsu kana raawwattu shamarree Oromooti. Garuu hunda osoo hin ta'in hin jiran keessa jechuudha. Garuu maqaan eenyutti yaamamaa? Maqaan hundi isaatu ati waan gaarii hojjedhu waan badaas hojjedhu shamarran bakka tokkotti waamamu. Isinii gala miti. Ani wanti na ajaa'ibu tokko jiraate mee saba biraa irraa waan biraa odoo hin taane saba biraa irraa mee waa baradhaa. Mee ani sooshaal miidiyaa kana ergan fayyadamuu qabee dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee dheeraadha jechuudha. Yeroo dheeraadha garuu viidiyoo fokkataa kan sabni biraa waraabee sooshaal miidiyaa irratti gadhiifame hin agarreen. Yeroo baay'ee ijoollee Oromoo ara baradhaa ara fakkeenya amma tokko haa dogongoraa jedhu amma yeroo jalqabaatiif namni tokko shamarreen takka haa dogongortu eshi dogongora sanirraa namni akkamitti waa barachuu dadhaba. Qooyi isheenuu akkas taate miti jedhee namni akkamitti waa barachuu dadhaba. Maal dee waaqayyoon sammuu kana maaliif nuu kennime? Maaliif nuu kenne waaqayyoon sammuu kana? Akka itti yaadnuuf miti horiirraa adda godhee kan nu uumeef waaqayyoon maaliif? Bismaa jechuun ani dhugaa dubbachuuf gaafan viidiyoo san argu ani dhuguman isinitti himaa bakka dubartii ta'uu kan koo nan qabee na jibbisiisee yubboo dubartuma ta'uu kan kootu nan jibbee jechuudha. Namni kuni viidiyoo jara koo bismaa viidiyoon walii adda bee viidiyoon walii adda jechuun sammuun ishii likkiidha kan jedhu tokko amma nama hamsiise jechuudha. Sammuun ishii dhuguma namni tuni noormaaliidha kan jedhu tokko jechuudha. Si gala miti malee ilmi namaa ilmi sammuu qabu namni sammuudhaan yaadu waan akkanaa kana ani hin hojjetedhe yaadu. Ani bee maaliif viidiyoo kan maaliif akkas gooteedha akka barbaadde haa gootu bakka barbaaddetti jechuudha. Garuu wanti ishii fuutee dhiiratti ergituuf kuni maali? Dhiirri tokko viidiyoo yoo waraabdee naa ergite malee sin jaaladhu yoo jedhe maaliif ofirraan dhiisne? Maaliif ittiin dhiistanii? Jaalala ofii fudhatee qileyaaseen miti nama tokko onlaayiniidhaan jaaladhee viidiyoo kan koo itti erguu miti. Abbaa manaa koo ta'ee kabajaan warra kootirraa na fuudhetu osoo viidiyoo qullaa waraabii naa ergi yookaan immoo sin dhiisa naan jedhee qilee gadi haaseenu malee viidiyoo waraabee hin ergu. Ani hunda dura jaalattus jibbitus hunda dura kanan dursuu jechuudha. Kanan dursiisu kabaja kan kootan dura aansa jechuudha. Jaalalarra kabaja kan koo. Si gala miti? Namni si jaalatus yoo ati kabaja qabaatte si jaalata. Si gala miti? Ati immoo kabaja yoo ati of kabachiiste yoo ati of kabaje namni illee si kabaja jechuudha. Kanaafuu viidiyoo qullaa malee hin ta'u yoo jedhe nama san biraa dhiisuu jechuudha. Dhiisu maallaqa ergi yoo naan jedhe nan erga tokko illee hin qabu. Maaliifan maallaqa erga beektanii? Maallaqa sana arra nan argadha. Borumuu nan dhaba. Si gala miti? Maallaqa nan
nan erga rakkoo tokkollee hin qabu. Naman jaaladhee fi mootii jechuudha. Naman jaaladhee fi mootii namuma guyyaa takka FB kanaanuu wal baree rakkina isaanitti himate nan ergaaf maallaqa jechuudha. Jaaladheeti mootii jechuudha. Garuu qaama kee waraabii naa ergi. Viidiyoo akkasii kana dalagii naa ergi yoo naan jedhe jaalala isaa fudhatee wajjiniin qilee haaseenu malee hin ergu jechuudha. Hin ergu. Isinii gala miti? Era ijoolleen teenya machee min naqqaatan isin dhiira ta'ettu wala dhalaa ta'ettu era bismaa era yeroo hunda badii bichaa hojjechuudha kennuti jechuun wal saaxiluu bakka wal fokkisiisuu akka namaatitti garuu waan tokko hojjechuu hin dandeenyu jechuudha. Waan tokko hojjechuu hin dandeenyu garuu wal fokkisiisuu maqaa wal balleessuu sii gala miti? Maal ta'a ishii sitti ergiteerti ilmi dhiira sun yoo maal ta'a yoo ishii sattarte maal ta'atis obboleetti qabdi haadha qabda gara fuulduraatti immoo haadha manaatillee fuudhuu deemta. Kanaafuu maal ta'a yoo bakka sitti ergite ishii seexanii dogongorsiise sitti ergiteerti ati immoo yoo maaluma ta'a viidiyoo sun amma gadi baastu maal ta'a yoo dhiisse ofuma biratti laaltee kaatee maal ta'a woo dileetii goote. Ani bicha waan biraan jedhu ani unkaan nama dhiisitoo bakka ani horiinuu waan akkasii viidiyoo kana hin dalagas hin jedhu hundumaafuu wanti ani obboleetti keenya kana kadhu maal seetan waaqayyo fayyisaan addunyaa waaqayyo ishiidhaa araaramu ishii haa fayyisu intalli tun fayyaa hin qabdu dhugaan isin jedha sammuun ishii likkii hin dalagu namni sammuun isaa likkii dalagu waan kan jara koo. Viidiyoon kun viidiyoota baay'eedha kan sooshaal miidiyaa kanarratti ani ija kootiin argaa ture jechuudha. Garuu kun liyyittidha. Liyyitti bakka nama hagan intalli tun nama si jechisiisu si xaraxarsiise jechuudha. Dhugaa waaqayyoo an dubartummaa kan kootan jibbee nan jibbee jechuudha dubartummaa kan koo jechuudha. Waan akkanaa waan rakasha kan. Qooyi natu jara koo yookiin ruuzii qannasaa nyaadhaa. Ruuzii xiqqeessaa nyaadhaa. Ruuzii arganne tanii ofitti dhoobdanii booda rakkina makina akkanumatti rakkina sanitti fide jechuudha. Garuuti qooyi fedhii kiyyatu na to'ata moo natu fedhii koo to'ata? Natu fedhii koo to'ata jechuudha. Kanumarra nyaata hoo dhiiste obboleetti kan koo nyaata hoo dhiiste maali? Ati namarraa uumamte biti maali? Akka namni ani waan dubbadhu hin qabu bu'an. Wanni ani dubbadhu sin qabu jechuudha. Bismaa rabbi si haa dhiisu si haa fayyisu waaqayyo silaa dhukkubsattee jirta waan ta'eef waaqayyo si haa fayyisu. Abboo akkuma amantii keessanitti hundi keessanuu kadhannaa godhaa fi as baatee tagaamma Oromoo koo dhiifama nan dogongore jettee boochi gizee akkasittiin rabas.